Hello guys, akkam jirtu? Warra YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkuma thumbnail irratti argitanitti gara Faucet gara Binance keenyaatti akkamitti tookanii erguu dandeenya yookaan erguu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Na faana tura. Akkuma argaa jirtan kun Faucet Pay jennee search gochaa jirra. Faucet irraati gara Binancetti ergina sababa ta'eef hankeenya login sababa ta'eef nu fida user gatii login goone turreef user dashboard jedhee akkuma argaa jirtan baalaansii doolaara tokko jirti. Kana fuudhee gara TRX'tti naannessee achitti erga. Astii kana deemee adreesii TRX'n deemee fida astii. Binance yaabana. Deemnee wallet kan jedhu keessaa yookaan deemnee depozitii kunoo depozitii shima jettu kanarratti xunna. Dogoggoratti ispoortiin dhufe fiichariin dhufe deposit walletitti bu'eera depozitiin dhufaa deposit ishee jettutti buuna xinnoo konneekshiniitu na jeeqaa kanaafidha. ምንድነው ይሄ ነገር? እስቲ አማ ዲፖዚት ጥቆም ኮኔክሽን ጄቃ እስቲ አማ መሪው ቲአርኤክስ የዲነስት ሰርች ጎራ ቲአርኤክስ ኩኖ ዱፍቴቲ ከዛ ቹዝ ኔትወርክ ዳ ኔትወርክ ፍለት ዝመሪ አንትሮኒ መንፍላድ እስቲ ከዛ ኮፒ ጎቱ አድሬሲ ከና ያው ሜሞን ቀቡ ገቴፍ ሼ ከነ ኮፒ ጎቱ ጋፋ ኮፒ ጎተን ስሪት ኮፒ ጎቹ ኬሰን ቼክ ጎራ Yoonaa guuteef TRX withdraw godha. Yoonaa guutuu deemu yaa. I think minimumii qaba natti fakkaata. Minimumii TRX 20 natti fakkaata. Asti swap godhe. Warreen baalaansiin qabu kan hunda isaa TRX itti swap godha. Yoo TRX 20 guute withdraw godha. Yookaan immoo asti kan biraa waa Faucet isa tokkorraa gatiin baalaansii qabuuf yaa doojee yookaan waama tokkoon hin baasaa jechuudha. Asti amma TRX yoonaa guuteef. Swap godha deemee USDT 0.1 gara TRX 1.2 ishee baalaansiin qabu kana malee Solana I mean by BNB and ishee so waannaa guutuun fakkaatu garuu asti ishee ton warra YouTube kanaaf haaraa taatan ammas please subscribe godha. Subscribe like godha YouTube kana please. Support na gochuun dagatina. Okay, asti amma fixeera natti fakkaata warreen qabu. Asti user dashboard irra deemnee ilaalla. Asti TRX meeqan qaba 20 guutu. Oh my god. TRX 14. Asti amma doojeetiin baasaara. Doojee kun link gochaa jira. Doojee adreessaa deemtanii fuutanii akkuma nama TRX dhaqee fuudhetti koppii gootanii fiddoo jechuudha. Leebel seedhu kanatti Binance jettanii gashitu jechuudha. Binance maqaa masaa jechuudha. Link erga gootanii booddeedha kanis withdraw gootanii Faucet irraati. Waaletii gosa tokkorraa gatiin Faucet isa kanatti doojee gatiin dabarseeruu fi dabarsa gana withdraw stii all gaafa godhu sa'aatii 4 keessatti doojee tokko kutaa doojee daqiiqaa 5 keessatti galee immoo doojee 2 kutaa sosti minimamiin isaa waan ga'u natti fakkaatu kunis minimamii 20 gadi hin danda'amu irratti dabarsaa jechuudha. Asti amma kunoo dabarseera almost $6 6 USDT doojee 44 akkuma argaa jirtanii asti gara Binancetti ergaa jechuudha. Asti sa'aatii 4 keessatti agalu yaa daqiiqaa 5 doojee 2 amma kutu asti sa'aatii 4 keessatti agalu. Na place withdrawal goona. Egaa akkuma argaa jirtan successful jedheera will process jedha. Kunoo
Bakka amma 0 ta'eera baalaansiin keenya almost. Baalaansiin keenya 0 ta'eera. Sa'aatii 4 booddee almost sa'aatii 4 hin ga'u. Sa'aatii isaatu ilaaltaniitii bakka galaa jechuudha. Sistema baayinaansii irratti hin deemee processed dha. Deposit will be processed dha malee. Kuno almost sa'aatii muraasa booddee galeera kuno dodge deposit successfully dodge 43 tuqaa ምናምን kun akkuma argartan baayinaansii kooras galeera. Akkasitti withdraw gootu. For more subscribe it guys.